بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني أبلينك يا بقى جراتني ربيني بقى سنجرات جفتي ما شاء الله. أبلينك يا ماتي نوفتيا وردفتوتا توبي سبونتو توبي أرومو جرا مجلت أرقمتن هندي كيسان وليف شير قدا irraa fayyadamaa waan beeynurraa wal barsiifnaa inshaallah. warri maatii naaf hin ta'in obboleeyyan tiyyaa maatii naaf tayaa wal jajjabeessinee waan beeynurraa wal barsiifnee wal agarsiifnee irraa fayyadamuun faayidaadha. har'a maal nuu qabattee dhiyaatte hin jedhina waan bareedaa ofiitti fayyadamee das nama jedhu wayiiti irraa gammaddan jedhee yaada. akkuma argaa jirtanii kuni nashaa harcee boqqoollooti. harcee boqqoolloo irraa hojjetamu akkuma argaa jirtanii. kunin foloorii jedhama. asilleeni akkuma argaa jirtanii arabiin nasha jedhama. harcee boqqoollooti inni ilmuhimmi harcee boqqoollooti. akkuma argaa jirtan waa baay'eedha wanti inni fayyadu. asitti mootuyyuu saamunaa ilkaaniiti maajoonii kun akkuma argaa jirtanii saamunaa ilkaaniiti. amma isa kana qeessinee asitti saaba milaagaa takkaati. akkuma argaa jirtan guddaan isaa milaagaa takkaati fudhanna. bishaan xiqqoo isii bishaan itti fudhanna. harcee boqqoolloo milaagaa haga fedha keessan jechuu haga itti fayyadamuu barbaaddanii haga itti fayyadamuu barbaaddan irraa fudhattanii akkuma argaa jirtan itti waliin dhahee waliin dhuftanii haga inni wal fudhatee sirriitti akka kiriimaa ta'a sirriitti waliin dhuftanii
Kanatti akkuma argaa jirtanii harka tokkoon isinitti argama jedhee yaada. Jismii keessan fuula ta'ee, jilba ta'ee, harkara ciqilee kanarra ta'ee bakka isin gurraacha ta'e fuutanii irreeytaniin fudhattanii irreeytaniin xiqqeessanii isinitti mul'atu. Gatti yookaan gurraacha. Gatti yookiin xiqqoo goggoguu reeytaniin bakka gurraacha gatti bifa kanaan reeytanii. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama fayyada. Fi itti fayyadamee argee ani bakka isin gurraachate nafa keessan guuturra jechuudha. Akkanatti itti fayyadamtan jechuudha. Akkatti haga inni goggogu xiqqoo isaa eeyitanii ofirraa bishaaniin dhiitan jechuudha. Isinitti mul'ata jedheetii yaada. Akkuma argaa jirtan akkatti haga inni goggogu xiqqoon goggoga. Fuulatti yeroo godhattan immoo ija keessanirraa hin fageessan xiqqoo isii. Akkasumallee amarraa hin qabu. Garuu xiqqoo isii waan o'uuf xiqqoo isii ija jala ofirraa xiqqoo fageessisan jechuudha. Akkuma argitanii goggogee kunoo goggogee qorii jechuudha amma. Akkatti inni gisee inni goree jedhee inni goggogee akka harcee ta'a. Akkuma agartan maajooniin saamunaan ilkaanillee goggoga. Akkasuma harceen boqqoollollee hin goggoga. Akkasitti ofirraa dhiqanii maashaallah baay'ee das nama jedha wallaahi. Baay'ee namatti tola. Obboleeyyan itti fayyadamaa. Obboleeyyan koo itti fayyadamaa. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama jaallachiisa. Ani waan ofii itti fayyadamee arge jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan dhiqadhee deebi'ee maashaallah baay'ee das nama jedha. Maashaallah.